Ashama harkafuune akka molta hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti himaa oduu galgalan kanaa kan isinitti himu ani Misraa Bayaani. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filateedha. Jaal Sanyii Nagaasaa. Waldhabdee garee Abuut lamaan gidduutti mudate walqabatee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee saamsamuun dhagahame. Qaamoleen bosonatti hafan akka galaniif waamichi nagaa dhiyaate. Hojii malaamaltummaa ittisuufis milkaa'ina taasisuu kan danda'amu dhaloota naamusa gaarii dhaalchisuun yoo danda'amedhas jedhame. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota kennaa kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kenna isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filate ta'uu qondaalli olaanaa waboo Jaal Sanyii Nagaasaa ibsaniiru. Waliigaltee nageenyaa taasifame booda qondaaltonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee fi naannawa Oromiyaa hojiilee misoomaa daawwataniitii jiru. Qondaaltonni kunneen daawwannaa taasisanii turan ilaalchisee har'a magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayitiitti miidiyaaleef ibsa kennaniitii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa waraana harka kennate osoo hin taane waraana waamicha karaa nagaa filate ta'uu Jaal Sanyii Nagaasaa ibsaniitii jiru. Qaamoleen nageenya argamaa jiru gufachiisuufis olola adeemsaa jiran akka of qusatan hubachiisaniitii jiru. Waldhabdee garee hooggantoota Abuut gidduutti mudate hordofee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee saamsamuun ibsame. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyaata. Waldhabdee garee hooggantoota Abuut gidduutti mudate hordofee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee barreeffamni saamsameera jedhu maxxanfamuu VO'n gabaase. Gareen Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu fulbaana 28 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Raadaa'ii Barahee kantiibaa magaalaa Maqalee godhee yeroo muudu bulchiinsi yeroo ammaa Sadaasa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Birhaanee Gabra Iyyesuus muudeera. Sadaasa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kaasee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee saamsamuu eeruun biirooleen bulchiinsa magaalattii biiroo tajaajila kennaa jiraachuu VO'n gabaaseera. Waldhabdee bulchiinsa garee Abuutii fi bulchiinsa yeroo gidduutti dabalaa dhufuun sadarkaa walii isaaniitti beekamtii kennuu dhiisurra gaheeras jedhame. Akkaataa waliigaltee piiriyootiriyaalii ala ta'een bulchiinsi yeroo harka namoota dhuunfaatti kufeera jechuunis itti aanaan bulchiinsa Abuut Amaanu'eel Asaffaa Sadaasa 18 bara 2017 ibsaniiti turan. Bulchiinsichi yeroo gamasatti ibsa fulbaana 28 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen naannichatti seera dhabdummaan akka babal'atu hojjechuudhaan gareen Abuut yakkeeras jedhan. Garee Abuut irratti tarkaanfii seera qabeessaa fudhadha jechuunis akeekkachiisaniitti jiru. Gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa qaamolee bosonatti hafan akka galaniif waamicha nagaa dhiyeessan. Gumichi haala nageenya naannichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kenneen Oromiyaatti nageenyi waaraan akka mirkanaa'uufis hojjechaa turuu gumichi ibseera. Waliigaltee nagaa yeroo ammaa mootummaa fi qondaaltota waboo gidduutti taasifame gammachuu itti dhagahames ibseera. Qaamoleen bosonatti hafan akka galaniifis gumichi waamicha taasisuun dhaabbileen amantaa fi hawaasni kadhannaa cimsee akka itti fufuus dhaamaniitii jiru. Hojii malaamaltummaa ittisuufis milkaa'ina taasisuu kan danda'u dhaloota naamusa gaarii dhaalchisuu danda'ame ta'us itti aanaan komishinara naamusaa fi farra malaamaltummaa federaalaa Fiqaaduu Sabbooqaa himan. Dabalata isaa akka itti aanutti dhiyaata. Hojii malaamaltummaa ittisuu milkaa'aa taasisuu kan danda'amu dhaloota naamusa gaarii dhaalchisuu yoo danda'amedhas jedhame. Hojii malaamaltummaa ittisuu milkaa'aa taasisuu kan danda'amu dhaloota naamusa gaarii dhaalchisuu yoo danda'ame ta'u itti aanaan komishinara naamusaa fi farra malaamaltummaa federaalaa Fiqaaduu Sabbooqaa himan. Komishinichi hooggantootaa fi hojii raawwachiiftoota damee faayinaansii irratti walitti dhufaniin hooggansa naamusa qabu milkaa'aa ergama dhaabbilee fi mata dureen jedhuun magaalaa Adaamaatti leenjiin kennamee jira. Itti aanaan komishinara Fiqaaduu Sabbooqaa waltajjii kanarratti hojii malaamaltummaa ittisuu milkaa'aa taasisuu kan danda'amu dhaloota naamusa gaarii qabu uumuudhas jedhan. Yeroo adda addaatti leenjiiwwan ijaarsa naamusaa kennamaa jiraatanis malaamaltummaa ittisuu irratti bu'aa barbaadamu fiduu irratti hanqinnatu jiras jedhan.
Hojii malaamaltummaa ittisuu bu'uura akka qabaatu taasisuu dameewwan adda addaa 26 addaan baafamuun leenjii ijaarsaa naamusaa fi ijaarsa dandeettiif kan oolan qophaa'aa jiraachuu himan. Dameewwan kunis aangoo mootummaa karaa seeraan ala fayyadamuun hojii mataa badaa, maancaatii fi hanqina naamusaa hanna mallattoowwan amala malaamaltummaa fi saaxilummaa irratti kan xiyyeeffate ta'us beeksisaniiru. Waltajjiin kunis adeemsa malaamaltummaa ittisuu keessatti hoggansii fi raawwachiiftonni gahee isaanii akka ba'an taasisuufis yaadamee kan qophaa'e ta'us himaniiru. Magaalaa Finfinneetti namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessee ture to'atamuun ibsame. Kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo dabalatee dhaabbileen naannawa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee argamu hundatti gochi seeraan alaa raawwachaa turanii tarkaanfiin seeraa fudhatamuun ibsame. Kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo aanaa Labotti opereeshiniin tasaa geggeeffamee namni dhuunfaa kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessuun kaayyoo adda addaaf oolchaa turuu to'atamuun ibsame. Sakatta'oota geggeeffamee miseensota finxaaleeyyii hidhannoo socho'an dabalatee gocharratti hirmaachaa turuu poolisiin ibseera. Sanada sobaan alaa meeshaalee waraanaa sagalee hin qabne birootis to'atamuu ragaan kominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa arganne ni mul'isa. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne asirratti goolabna. Oduu faana kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin hafan GMN irraa itti fufuu gama kootiin nagaatti.